Tolee, akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Education TV guyyaa har'aa kan nuti wajjin ilaallu Grade 11 Fiiziksii Examplii fi Exersaayisii Chapter 2 keessaa kan wajjin ilaalaa jirrudha jechuudha. Inni kun immoo paartii 2 irra geenyee jirra. Paartii 1 kaleessaa wajjin ilaallee turre yookiin paartii darbe keessatti wajjin ilaallee turre. Amma immoo paartii 2 isaati jechuudha kan nuti wajjin ilaallu Examplii fi Exersaayisii kana jechuudha. Chaanaalii keenya kanaaf haaraa taatanii sabiskiraayibii gochuutiin viidiyoo kanneen kana fakkaatan gaafa gallakkifamanii odeeffannoon isaa akkasiin ga'u godhaa jenna. Kallattiimaan gara barnoota keenya kanarraatti kan dabarrudha jechuudha. Sekshinii kana jalatti egaa tooppikii nuti kafarii goonee dabarguu qabnu warreen kana jechuudha. Jalqaba irratti adding to collinear vectory. By the way 2.3 irra geenyee jirra. Amma paartii darbe irratti 2.1 irraa kaanee hanga 2.2 tti wajjin ilaalleerra. Amma immoo 2.3 jalatti warreen jiran kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Inni jalqaba algebraic method of addition of vector in 2 dimension dha. Bifa algebraa ta'een yookiin bifa lakkoofsa ta'een akkamittiin vektoroota lama 2 dimension irratti walitti daana kan jirudha. Inni tokkoffaan adding to collinear vectory dha. Collinear vectory lama walitti da'u. Collinear vectory jechuun immoo maal jechuudha? Collinear vectory kan warreen jedhamanii warra laayinii tokko irra jiranidha. Vectory kana vectoriin kun laayinii tokko irra jiru. Laayinii tokko irra jiru jechuudha walii isaaniitiif. Desembi laayinii irra ta'inaan collinear vectory jennee waamna. Akkasumas jiru fakkeenyaaf collinear, coplanar, concurrent warreen jedhaman ni jiru jechuudha. Coplanar, concurrent fi collinear warreen jedhaman ni jiru. Coplanar jechuun the same plane dha. Plane wal fakkaata. Concurrent jechuun immoo the same point dha. The same point wal fakkaataa keessa hin darbu jennee concurrent jenna. Laayinii wal fakkaataa keessa hin darbu jennee immoo collinear vectory jennee kan waamnudha jechuudha. Warreen kana egaa collinear vectory kana akkamitti walitti daana wanta jedhamu paartii kana jalatti kan wajjin ilaallu ta'a. Akkasumas immoo adding to perpendicular vectory. Perpendicular vectory kan walitti daanu ta'a jechuudha yookiin vektoroota waliif perpendicular ta'an. Perpendicular jechuun warra walii isaaniitiif 90 degree uuman jechuudha. Kun akkasittiin vektoroota kan akkamitti walitti daana kan jedhamu wajjin ilaalla. Akkasuma dhumarratti immoo component of a vectory kan jedhutu wajjin ilaalla jechuudha. Chapter kana jalatti example fi review question akkasumas exercise kitaaba keessa irra jiru warreen kana jalatti kafarii goonee kan dabarru ta'a jechuudha. Asitti waa itti dabalatee darbuudhaaf adding to collinear vectory irraa maal sin gaafachuu danda'a kan jedhamuu fi yookiin qormaata intiransii irras haa ta'u qormaata daree irra faayinaalii irras wanti dhufu kana keessa rizaaltaantii sin gaafata. Rizaaltaantii vectorii lamanii sin gaafata. Adding to perpendicular vectory irratti immoo maal sin gaafata? Jalqaba rizaaltaantii sin gaafata. Itti aanee immoo aangilii gidduu isaanii jiru sin gaafata. Aangilii yookiin teettaa sin gaafata jechuudha. Component of the vectory irratti immoo maal sin gaafata? Dursa componentii kana itti deebiin sin ibsa. Adding to perpendicular vectory kan jedhamu akkasittiin jechuudha. Fakkeenyaaf perpendicular vectory jechuun akkuma amma isinii kaase kana jira inni ta'e 90 degree walii inni ta'ani vector ittiin isheen tokko akkasirra deemaa jirte taatu kana booddee kuni rizaaltaantii keenya nu ta'a jechuudha. Kanaan A yenna jennee kanaan B yenna jennee kanaan immoo C jennee perpendicular vectory tokko walitti da'uudhaaf maal fayyadamna? Pythagoras theorem fayyadamna. Innis C square is equals to A square plus B square kan jettu kana fayyadamna. Asitti siin keenya kun maal keenya
rizaaltaantii keenya jechuudha. Kanaaf iddoo kana rizaaltaantii keenya bakka buufne square root of jennee a square plus b square goonee gatii rizaaltaantii keenya maagniituudii isaa argachuu. Aangilii isaan gidduu jiru immoo argachuudhaaf kan ittiin barbaanna. Isa immoo tan theta is equals to b over a goonee arganna jechuudha. b over a goonee arganna. Kana jechuun theta is equals to tan inverse of b over a dhaan argama jechuudha. Kanaaf wantoota kana lama isin gaafata. Yoo rizaaltaantii isin gaafate haala kanaan argattu. Yoo aangilii achi gidduutti argamu isin gaafate immoo haala kanaan jechuudha kan isin argattan. Inni kan biraanii component of a vectory dha. Componentii vectory immoo akkamitti isin gaafata. Componentii vectory kan jennu vectoroonni lama yoo akkasitti jiraatan fakkeenyaaf kitaaba keessan irra jira. Isas wajjin ilaalla. Vectory dha inni ta'e kuni y dha inni ta'e kun x dha inni ta'e kuni force tokko inni ta'e kuni componentii isaa isin gaafate jechuun maal of keessatti qabata? Kuni fy dha, kun immoo fx dha jechuudha. Kanaaf componentii vectory irratti fx qabdu akkasumas fy qabdu jechuudha. fx fy qabdu. Asirraa warreen kana lama isin gaafachuu danda'a. Warreen kana lama immoo isin kennee maal isin gaafachuu danda'a? Rizaaltaantii isaanii isin gaafachuu danda'a. Akkasumas maal isin gaafachuu danda'a? Aangilii gidduu isaanii jiru isin gaafachuu danda'a. Warreen kana isin gaafachuu danda'a jechuudha. Vectory kana keessatti yookiin component of the vectory irratti. Kanaaf fy kun egaa amma fakkeenyaaf kun aangiliin kun theta dha inni ta'e fy keenya maal ta'a? f times sin theta. fx keenya immoo f times cos theta kan argannu jechuudha. Asirratti garuu kan isinii sirriitti qabachuu qabdanii maalidha? Fakkeenyaaf aangiliin keenya kuni x axis irraa qabeetu amma lafa forsichi jirutti yookiin amma vectorichi jirutti safaramte. Asirraa kaatee hanga isiitti safaramte theta taati. Garuu immoo yoo asirraa dhiistee asirraa yoo dhiistee x axis keenya yoo ta'u yoo y axis irraa immoo safaramte kunis hin jijjiirama jechuudha isa duukaa. Maaliif y axis irraa safaramte waan ta'eef meejaramentiin isaa y axis irraa waan ta'eef thetaan keenyas jirti. Asii baddeetti yenna ta'e maal ta'a jechuudha inni kuni f sin thetaanii kan eenyu ta'a? Kan fx ta'a jechuudha. f cos thetaan immoo kan fy ta'a jechuudha. Aangilii sababiin aangilii isee y axis wajjin jiraatteef jechuudha. Akkasiin qabadhaa. Warreen kana jechuudha kan isin gaafatu. Aangilii yenna isin gaafate foormulaa kanaan argattu. Rizaaltaantii yenna isin gaafate square root of jettanii yookiin r is equals to square root of fx square plus fy square gootanii argattu. Yookiin immoo aangilii kana akkamittiin argachuu dandeessu? Tan theta is equals to tan inverse of fy over fx gootanii argachuu dandeessu. Aangilii kanii isa kanaa yoo isin gaafate. Rizaaltaantii akkasittiin argattu. Kompoonentii isaanii immoo akkuma nama isiniin jedhedha jechuudha. Yoo fy isin gaafate f sin theta aangilichi immoo maal wajjin safaramuu qaba? X axis wajjin yoo safarame f sin theta ta'a fy keenya. Fx keenya immoo f cos theta ta'a. Aangiliin garuu maal wajjin safaramuu qaba? Ammas irra deebi'ee kan isinitti himu axisiin isaa x wajjin ta'uu qaba. Yoo y wajjin ta'e wal jijjiira jechuudha bakka sana. Azalatti gaa warreen kana jechuudha kan nuti wajjin ilaallu. Kun amma kitaaba keessan irra jira. Kitaaba keessan irra theetaan kunuutti maali wajjin kuni x axisiidhaa fi forsicha. Forsichi immoo dhaan bakka bu'ee jira. Kanaaf x keenya maal ta'a jechuudha? Ax is equals to a times cos theta. Ay keenya immoo
A times sin theta ta'a. Asirra isa kanatti garuu alfaa kana agartu. Alfaan kun y axisiidhaa fi vector A gidduutti kan inni safarame. Kanaaf AX keenya asirraa maal ta'a? A times sin theta. AY keenya immoo asirra A times cos theta kan jirtu kana ta'a. Warreen kan lamaan kan jechuudha. Kanaaf akkasitiin qabadhaa. Dubbii ijoollee jechuudha. Isin kanarra kan jirtu gara gaaffii keenya hojjechuu kanarraatti gaafa dabarru the magnitude of two vector A and B are 30 units and 9 units respectively. What are the largest and smallest possible value for the magnitude of the resultant vector R is equals to A plus B nuun jedhu. Maallu gaafatame jedhutti magnitude vectorii lamaan kenne tokko kan A ti tokko immoo kan B ti. Kan A meeqadha? 13. Kan B immoo 9. Maallu gaafate? What is the largest and smallest possible value of for the magnitude of resultant vector? Resultant vectorii kanaaf yerootti kamittuu gatiin isaanii guddaa ta'a. Yerootti kamitti immoo gatiin isaanii xiqqoo ta'a jedhudha. Yookiin resultantiin isaanii maalidha? A plus B dha. Amma vectoriin tokko fakkeenyaaf A keenya isiniif akkaasu A keenya akkasuma jiraattu 30 unit dha kun. Inni kunis 9 unit akkasa ta'u. Qottumaan dheerattee beekama sirreessu. Aseen kun 9 unit yenna ta'e amma inni kun 9 unit dha. Inni kun immoo 30 unit dha. The same direction dha waan ta'eef gaafa walitti hidhamanii akkam ta'u nama dheeratu jechuudha. Guddaa ta'u. Kanaaf 9 ta'u 13 ta'u 9 ta'u. Kun immoo meeqa? 22 unit dha jechuudha. Units. Inni kan biraanii yoo inni kun akkasirra ta'e inni kun immoo akkasirra yenna ta'e kun 9 unit yoo ta'e inni kun immoo 30 unit yenna ta'e opposite direction qabu jedhu. Inni tokko akkas deemaara, inni tokko immoo akkas deemaara. They are opposite in direction. Kana booddee 13 fi 9 walitti hidhamanii meeqa ta'u? 4 ta'u jechuudha. Kana booddee resultantiin keenya 4 unit taati. Asirraa gaafa hubanna kan inni guddaa ta'u meeqa gatiin guddaa keenya 22 kan nuti arganne. Kanaaf kan inni guddaa ta'u yerootti kamittidha? Yoo isaanii the same direction ta'anidha jechuudha. The same direction yenna isaan ta'anii resultantiin keenya guddaa ta'a. Yoo isaan immoo opposite in direction ta'anii resultantiin keenyas maal ta'a jechuudha? Xiqqoo ta'a jechuudha. Kanaaf resultantiin keenya isheen xiqqoon immoo 40 unit dha. Inni guddaan immoo 22 unit dha jechuudha. Kanaaf example 2.2 irra geenye jira. A man rows his boat along the direction of flow of a river or downstream. If the boat can sail in still water at 0.5 meter per second and the river flow at 0.3 meter per second, what is the resultant velocity of the boat? Amma waan tokko isinitti hima asirratti jechuudha. Namicha tokko jira. Namichi kuni bootii yookiin markaba kallattii bishaanirra yaa'u yookiin kallattii bishaanirra yaa'urratu maal godhe oofaa jira. Kunis kallattiin bishaanichaas immoo downstream dha. If the boat can sail in still water at 0.5 meter per second, kan bootii kana velocity isaa meeqa? 0.5 velocity bootii keenya 0.5 meter per second dha. And the river flow at 0.3 meter per second. Akkasumas immoo kan bishaanichi ittiin deemaa jiru immoo kan watarii keenya immoo meeqadha? 0.3 meter per second dha.
What is the resultant velocity of the boat? V resultant nu gaafate. Kanaafi asirraa maal gochuu qabna jalqaba? Kallattiin bootii keenyaatii fi kallattiin filooreetii keenyaa kan riiverii keenya zisemee akka isaan ta'anidha. Maaliif along the direction of flow of the rate nu jedheera. Jalqabuma irratti nutti hime jechuudha. Akkaataa isaanitti yaa'aa jiran. Direction isaanii zisemee akka inni ta'e jechuudha. Kana booddee asirraa maal argachuu dandeenya? V resultant keenya salphaamatti BB plus BY jennee argachuu dandeenya. Kunis 0.5 meter per second plus 0.3 meter per second. Asirraa 0.8 meter per second. Zisemee akka isaan ta'antu hubanna jechuudha. Zisemee akka isaan ta'an garuu jalqaba kanarratti keeyyata isee jalqabaa kanarratti jechuudha. Isee kanarraa adda baafattu. Kanaaf directionii isaas immoo directionii downstream dha jechuudha. Kanaaf the same direction isa bitaaniif walitti dhaabanii 0.8 meter per second nu kennu jechuudha. Exercise 2.3 irra geenyee jirra. Gidduutti kanas yaadachiisu chaanaalii keenya kanaaf haaraa taataniin subscribe gochuutiin maatii chaanaalii keenyaa ta'a. Barnoota akkasii asirratti waan galakkifamuu fi odeeffannoo isaa akkasiin bukkee ga'u godhaa jenna. Kallattii gara barnoota keenyaatti kan deebinu ta'a jechuudha. If the man in example 2.2 rows his boat upstream in opposite direction to the river flow, what would his resultant velocity be? Maal jedhee maanii suni inni asirratti ilaalle kuni downstream inni oofaa ture upstream yoo ta'u godheeti maal ta'a velocity isaa resultant isaa maal ta'a jedhee nu gaafate. Amma achirratti akka ilaalletti velocity keenya maal ture? Kan bootitti 0.5 meter per second ture. Kani waatarii sanaa immoo meeqa ture? 0.3 meter per second ture. Amma gaa kan bootii fi kan waatarii keenya maalidha? Opposite directionidha. Inni kun upstreamidha. Inni sun immoo downstreamidha. Opposite direction jechuudha. Kanaaf resultant velocity keenya kan ta'a 0.5 meter per second minus 0.3 meter per second ta'a. Isheen kun maaliif minus taate? Isheen kun immoo maaliif positive taate? Inni jettani inni kun upstreamidha waan ta'eef positive goonee fudhanna. Inni kun immoo downstreamidha waan ta'eef maal goonee fudhanna? Negative goonee fudhanna jechuudha. Kanaafuu positive goonee fudhanna. Kana booddee asirraa 0.2 meter per second argama jechuudha. Kanaaf VR keenya 0.2 meter per second ta'a jechuudha. VR is equal to 0.2 meter per second. Isa maarratti yoo kana beekuu qabdu. Fakkeenyaaf asitti maalisii jechuu qabna. VR keenya bukkeetti. Sababii isaan downstream ta'aniif. Yookiin 0.8 meter per second jennee barreessuu qabna. Yookiin immoo 0.8 meter per second downstream jennee bukkee isaatti barreessuu qabna jechuudha. Downstream bukkee jiraatinaan negative direction akkasiin qabaattee jirtu nutti agarsiisa waan ta'eef jechuudha. Kanadha. Inni kan biraan example 2.3 dha. Maal jedha? Two men are pushing a block along horizontal surface by exerting opposite direction force of magnitude 200 and 100 Newton respectively as shown in the figure 2.3. What is the resultant force applied on the block by the two men? Maalum jedhee namoota lamaan kan jira. Lamaan isaanii booksii kana inni tokko akkas dhiiba, inni kun immoo akkas dhiibaa jira jechuudha. Inni kun fakkeenyaaf inni kun 200 akkas dhiibaa jira. Niwutoonii humni isaa kan isa kana 200 dha. Kan isa kanaa immoo 100 niwutooniidhaan dhiibaa jira. Humna 100 qaba jechuudha. Maaltu gaafate gama? Rizaaltaantii foorsii isaanii gaafate.
they are opposite in direction. Opposite direction sababii ta'aniif gabaabumatti akkamitti walitti argachuu dandeenya? Resultantiin keenya 200 niwutoonii hir'isu 100 niwutoonii. Asirraa maal arganna? 100 niwutoonii. Kallattii kamittiin inni kun gara kanatti dhiibaara, inni kun immoo gara kanatti dhiibaara. Kanaaf raayitiidha jechuudha. Inni kun 200 goonee fudhanne, isa kana immoo 100 goonee fudhanne. Direction isaa gara raayitiidha jechuudha. Example 2.4 an ant starting at a point walked through a distance 40 cm due south and then 50 cm due west. What is the resultant displacement of the ant from this starting point? Maalum jedhee antiin eessaa jalqabde starting point irraa kaatee 40 cm gara saawuziitti deemte. Kun fakkiin isaa kitaaba keessa irra jira. Kun istiidha, noorziidha, saawuziidha, akkasumas westiidha jechuudha. Kanaaf antiin kun gara 40 kan ta'u gara kanatti saawuziirra jechuudha. Kanaaf 40 cm. 40 cm. Gara kanarra immoo meeqa deemte? 15 cm. 50 cm due west. Kallattii west irra immoo 50 deemte. Kana booda resultantii nu gaafate. Amma vektoriin kun akkamitti wal tokko kun akkas dhufa. Asitti jechuudha kan resultantiin keenya asii kana taati. Angil teettaan yoo as jiraate resultantii keenya argachuu dandeenya. Asii 40 kun 40 kana keessa dabarfachuu dandeenya. 40 cm dha. Kana booddee resultantii keenya karaa salphaa akkamitti argachuu dandeenya? R is equal to square root of 15 square plus 14 square goonee argachuu dandeenya jechuudha. Asirraa deebii keenya akkasitiin qabachuu dandeenya. Angilii isaanii argachuu inni barbaanne tan theta is equal to tan inverse of jennee meeqa kun 14 over 50 goone argachuu dandeenya jechuudha. Kana booddee deebii isaa kana kaawwachuu dandeenya. Kanadha. Inni kan biraan example 2.5 jechuudha. Example 2.5 kanarraa immoo gaaffii wajjiniin ilaallu qabna jechuudha. Gaaffii kana yaa'u salphaadha gaaffichi garuu wanta tokko dubbisuus hin barbaada kitaabarraati jechuudha. Kitaabarraa wanta tokko dubbisuus hin barbaada jechuudha. A force vector F of magnitude 35 Newton is pushing a box placed on horizontal ground as shown in the figure 2.17a. Namicha kanatu forcii kana asii gad dhiibaa jira. Angilii meeqaan dhiibaara? 40dhaan dhiibaara yookiin angilii 40dhaan dhiibaa jira. Kana booddee objektiin kun asirra deemte jechuudha. Kana booddee maal nu gaafate? Above negative axis jedhee what is the x and y component of the force jedhee nu gaafate. X dhaa fi y component force kanaa maal ta'a jedhee nu gaafate. X dhaa fi y component force kanaa argachuudhaaf diyaagiraamii akkasitiin nu kenname gara kanaatti deebisuu dandeenya. Kunis akka kanatti kan jirudha jechuudha. Kun y keenya nu ta'a. Kun fx keenya nu ta'a. Forceeftiin haala kanaan jirti jechuudha. Kuni f keenya jechuudha. Fortiin kun immoo as jirti. Maal jedha abbaabdee negative x axis nuun jedha. Iddootti kana jechuun gaafa gadi dabartus asitti 40 taati jechuudha. Kanaaf 40 degree jenna. Asirraa fx keenya maal ta'a? X axis wajjin uumee jira sababii ta'eef x axis wajjin uumee jira waan ta'eef f cos theta jenna. F
fy keenyaan immoo f sin theta jenna jechuudha. F keenya kan inni nu kenne 35 niwutoonidha. Cos of 40 dha. Is equal to jenne deebii argannu keewwanna jechuudha. Deebii argannu keewwanna jechuudha. Inni kan biraan kan f sin theta ti. F sin theta immoo meeqan immoo kunis akkasumatti hojjetama. Garuu immoo direction isaa maal ta'a kan jedhu qabachuu qabdu. Asirratti kitaaba keessan irra jira. Akkasitiin karaa salphaa tokko sitti agarsiisa. Garuu ammaa fi negatiivii goonee hojjennee bukkee dabarra. Minus f keenya 35 niwutoonii baay'isuu saayinii 40ti. Laawwadee deebii saala kanaan argannee asirra keewwanne jechuudha. Amma egaa akkamittiinitu negatiivii ta'uu isaatii fi poozitiivii ta'uu isaa adda baafanna kan jedhamudha. Wanta tokko isinitti mee darba. Fakkeenyaaf yeroo hundumaa fx keenya kan inni poozitiivii ta'u eessa keessatti yoo asii fi as jiraate fx keenya poozitiivii ta'a. Yeroo hundumaa jechuudha. Yeroo hundumaa. Kan inni negatiivii ta'u immoo yoo asii fi as jiraate yeroo hundumaa fx keenya asitti negatiivii ta'a. As keessatti garuu yeroo hundumaa poozitiiviidha jechuudha. Akkasuma fy keenya immoo isinitti hima. Fy keenya immoo kan inni itti poozitiivii ta'u yoo asii fi as keessa jiraate. Kan inni itti negatiivii keessa ta'u immoo yoo asii fi as keessa jiraate. Kanaaf kana keessatti negatiiv fy arganna. Kanaaf kana keessatti poozitiiv fy arganna. Kuni poozitiiv fx, kun immoo negatiiv fx dha jechuudha. Kana beekuu qabna jechuudha. See kana beekneena direction yoomiyyuu dogoggoruu hin dandeenyu jechuudha. Direction keenya yoomiyyuu dogoggoruu hin dandeenyu. Aangilii yenna sin gaafata aangilii nuu kenneera aangilii waan nu gaafatu qabu. Barnoota keenya irraa kana fakkaata ture. Waan nu wajjin turtaniif baay'ee galatoomaa isiniin jenna. Paartii sadaffaatiin amma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Thank you.